nuti bilisummaan hin guddanne bilisummaa goonii fi isin jee bilisummaa yaadaa bilisummaa dubbachuudha bilisummaa waa godhuudha bilisummaa ibsuudha ati jiruu tantee eenyu wajjiin ilaaltee eenyu wajjiin madaaltee eenyu wajjiin if compete gootee yookaan if hanqii kana dorgommii keessan ayidee ati dullattiidha fi jetta yookaan immoo ani abdii fixadde ilmaanuma kana yoonii fi guddifadhe jettee ijoollummaa tantee namoota biraatiif yookaan ilaalcha nama biraatiif kennitee maaliif الشما دعوتك خيبة كجرت مرت نجاة في جدنا في رحمة ربي تنسني فوا أرانتنا دبرتوتا راينا سولفي سنيفو دبرتوتا لا التي كقارتي وقول فين دبرتوتا لا التي جو ديرتي لا التاني جو خيامي دي قافتكو بيتني نموت هدون نبرة دفاع دلقا في جتول لينجي في بورصة دادا تفهمني دوان نبرة دفوف جتشا مجون تكتامة ديدمي سدينا بيرد فتى يجون اسمها سو جرو يعني وايه دلقاتي في وايه جروسي جرو داتي في خلنا نتياساتو اسمها سو جرو أكنا ما قدتي إفلال تجون نما قد أقولي في نسلين جاي بكا يعني إسي نما أبدي مرتين جرامي نما أبدي مرتك أماني ميتو فتى بريدة دمتي بيخ قالوا قولي في ولين هاسو almost نما أبدي مرتين بكاتي مالي فأبدي مرتين gaafachuun jalqabe mas maaliif gaafisan keessatti eenyummaa san argatta waan taate osoon gaafadhuun booda faayinaalii maal naan jettee seetan ani bari abbaa warra xiyyaa ati dullattiidha naan jaa so akkamitti yaaduu jalqabde jechuun miciyyoon tuni si amata 23 beek akkamitti fi yaaddi akka nama umriin isaa amata 50 yookaan 60 filaatti maaliif shamarran obboleeyyan kiyya ati umrii tantee osoo hin tahin bakka ati ooltu fi namoota ati waliin ooltu namoonni waan naannoo kan ka'ee jiru waan sitti himan ani nama guddaa tahee ani hin bareedu ani dulloome waan isin ajaa'ibsa micoon sun dhugumaan ogguunii fi if laalte isin ijesitti jechuudha guutaa hojiitti if laalte bakka ijisiitunis shubaa san arkitii dullumma jechuun wayi arrillee baase jettee arrii takkitti reedduun nama arrii takkaa laman dhabu uumamaanuu. ifirra barbaaduu jalqabda waan namni siin jeessan ifirra barbaaduu jalqabda waan ati taate osoo hin tahin waan namni guyyaadhaan sitti himu ati dulloomte ati ilmaan qabdaa miti ati wahii humaa goota ati wahii humaa beeyta ati bara akkana ati bara akkasi wantoota naannoo kan kee warri jiran sitti himan saniini if arkitamoo uumama kan keetti arkita ati dadhabina kan kee sitti himan dulluma kan kee sitti himan fokkattuudha jaanii sitti himan abaluu fi abaluu hun arkitu jaanii sitti himan abaluu fi abaluu dalagaa qabanii abaluu fi abaluu isaaniin hiriyaa wal goota jechuun ati jiruu tantee eenyu wajjiin ilaaltee eenyu wajjiin madaaltee eenyu wajjiin if compete gootee yookaan if hanqii kana dorgommii keessan ayidee ati dullattiidha fi jetta yookaan immoo ani abdii fixadde ilmaanuma kana yoonii fi guddifadhe jettee ijoollummaa tantee namoota biraatiif yookaan ilaalcha nama biraatiif kennitee maaliif ifirraanfatte ati jiruu addunyaa tanarratti akkuma rabbiin dhiira uumetti sis uume ati fitti amanamummaa kan kee goonii fi dhiirti ati bareeddu sinjaan furdattee bareeddee goonii fi immoo dhiirti suni no ati bareeddu bar ati bar dulloomtee bar ati bari akkanaa bar ati ilmaan lama qabdaa bar ati ilmaan 10 qabdaa bar je'anii goonii fi warri naannoo kan kee jiru abbuma fedhee yoo ta'u malaa maaliif waan isaan sitti himan san dhageessee eenyummaa tantee dho'isita yookaan eenyummaa tantee ajjeesta خلنا ربي نسي خلني أجيستا يوني في أتبرد دوني سنجي أتبرد يوني في مو أتبرد سنجي أتبرد يوني دولتي سنجي أني دولهم تاتي عمرين تندني داتي وأنت كان سني فيما يو أتي بكي في فينكنينه يو أتي إفشكته يو أتي فتن أمنه يو أتي بريدين خان كيتي تن أمنه أكملت أكلم لي براسي أمن أي داتي وأنا تفتن أمنه وأنا توتن أمنين وأنا تو already فلته دلومي جتي في التيمت إيه براني روح ما بر أبوليان كي خشمرني اسمه شامي تبر وان هيروم تني في فاليون تسمبود اسمه شامي تبر وان نمني تقول فيه فاليو سيخنة سبيتو ميتي أتي مشامي تأتي إلما ما خربين قدسي أومي أكمل إلما ديرا أومتي انت لا تكوهاو شمرني سومي ربي دبرا أومي ربي akkamitti ati value tantee namni alaa dhufee si kennee namichi sun waan san siin jeef maqaa san si kenneef yookaan intalti sunis whomever abummaan fedhee waan si kennu gatii
ati gatiin tanteessanii gatiin tiyyessanii miti jettee ati fitti himuu baatte akkamitti namni naannoo kan kee jirurraa konfirmeeshina barbaadde. Ati bareedduudha akkasiin jaa maaf barbaadde atuu akka bareedduu taate fitti himne. Akka ati jabduu taate maaf akka namni alaa sitti himu barbaadde atuu fitti himne. Akka ati ijoollee taate akka ati humna qabdu akka ati waa hedduu godhuu dandeessu jiruu tantee keessatti akkamitti akka namni naannoon tante sitti himtu barbaadde atuu ifitti himne. Atuu ifin jaalanne akkamitti akka namni si jaalatu eeyde. Atuu hogguun ifi daawwitiif laaltu nama jabaa, nama cimaa, nama jijjiirama fiduu danda'u. Nama jiruu ilmaan isaatii fi jiruu hawaasa isaatii fi jiruu abbaa warra isaatii fi jiruu naannoo isaa san jijjiiruu danda'e. Ifin arkine akkamitti namarraa inni barnan amanu, narratti hin amanu, isaantu ifitti amanamummaa na dhorke, isaantu jiruu kana tana keessa na naqee, isaan obboleettii tiyya jiruu tantee nam tokkollee itti gaafatamaa miti. So yoon ifi tiraawomaa qabaattee wanni si barbaachisaa namaa miti. Deemiitii saayikaatiristii bira deemii yookaan immoo saayikooloojistii bira deemii teeraappii si barbaachisaa dhaqee fudhadhu yoon ifi dipireeshina keessa seenta waan ta'eef yoon ifi akkatti guundaa'u akka ati faayidaa hin qabne. Namni sitti hime yoo jiraate akka ati faayidaa hin qabne namni sun faayidaa hin qabu. Namni ati faayidaa hin qabdu sin jee sun maaliif seetan? Nama rabbiin guddaan bifa bareechee uumen faayidaa hin qabdu jee suni ifiif faayidaa hin qabu. Ifiif ifitti hin amaniin. Saniif ati ifitti amanamummaa si barbaachisaa. Namarraa maa eeyida? Kabajaa namarraa maa eeyida? Beekamtii namarraa maaliif eeyida? Maaliif akka namni si fedhu eeyida? Ati maaliif if hin feene dura? So bu'uurri guddinaa, bu'uurri jijjiirama jiruu teetii, bu'uurri akka namni si jaalatu, bu'uurri akka namni si kabaju, bu'uurri akka namni bakka si kennu, bu'uurri akka namoonni naannoo kan kee jiru suni waaw dhufte siin jedhu bu'uurri isaa sihi akkaataa itti ilaaltu waan si ajaa'ibsiisa maaliifin kana jaaseetan. Anis akkuma kan keetiitiin ture beeku obboleettii tiyya qaali. Sagantaa tana ilaaluu jirtaa miti akkuma keetiitiin ture maaliifin jettanii baay'ee nuti akka hawaasummaatti tiraawomaa qabna, maal qabna, asxaa qabna, madaa qabna. Maaliifin jettanii ijoollummaa teenyarraa jalqabee nuti bilisummaan hin guddanne bilisummaa gooniif hin jee bilisummaa yaadaa, bilisummaa dubbachuudha, bilisummaa waa godhuudha, bilisummaa if ibsuudha. Mana keessatti cal'iinsan beekama waan isin ajaa'ibsiisa ani dura gooniif nama tokko arke gooniif nama arke saniin yaadan qabu openly itti haasa'ee akkasitu sirriidha jeetiin amanan ture. Edaa ani osoo hin beekin anummaan tunuu tiraawomaan qaban ture gaafa ijoolleedha. Hin dubbadhuun ture beektaan gaafa ijoolleedha. Toltuus hin dubbadhu, hamtuus hin dubbadhu, nin laalaa ni nuusa. Ijoollummaa tiyya gooniif hin jee almost the first 20 something years hin dubbadhu. Nama hin dubbanne keessaa. Gaafa dubbachuu jalqabe immoo maaliif nuusaa? Waan natti dhagahame fuuluma duran sitti gallakkisa. Fuula dura sitti haasa'u sanaan inumaa booda akka nama jechuun ni jiraame akka waan gaariitti ifitti himaa ture. No, namatti himuun gaariidha garuu yoomin akka himuu qabuu fi bakkamittiin akka himuu qabuu fi eenyuurratti akka himuu qabu gargar baasee hin beekun ture. So tiraawomaan ijoollummaarraan fidee booda dubbadhu naan jettu sin tiraawomaa gaafa ijoollee qabu maaliif isin callistuudha, isin bari hin dubbattu, isin ifin ibsitu. Kun maal na godhe akkanan finally naman hin taane ta'u. Then osoon dubbisu, osoon research adda addaa dalagu, osoon ifin saayikooteraapii baradhu wanni kun gargar naa bahaa dhufe jechuudha. Saniif obboleettii tiyyaati namni tokkolleen umrii tantee dullattii godhuu hin danda'u. Umriidha. Umriin baay'ee dulluma agarsiistu. Taasuma. Umrii tanteetii miti namni amata 22 fi 20 takka yoo nama guddattiif laale wel dhugaadha maachurdii ta'uu qabdaa dalagaafillee barnootaafillee waan adda addaatiif qopheessuu qabdaa umriif qopheessitu keessa jirtu. Umrii dhaabdu keessa jirtu. Umrii manguddoomtu keessa jirtu. Umriin dulloomtu keessa jirtu. Si miti warri amata 50 fi amata 60. So already namni naannoo kan kee jiru yookaan huyyaanni isaanii akka atiif amansiistee ani hin danda'u. Ani haadha ilmaaniiti haati ilmaanii waan gootu eenyu siin jee. Haati ilmaanii abjuun qabdu eenyu siin jee. Haati ilmaanii bareeddee boontee deemuun qabdu eenyu siin jee. Haadhummaan ilmaanii yookaan haadha ilmaanii ta'uun kan kee waan sirraa hir'istee qabdi siif kennite malee faaya siif kennite malee. Haadha warraa ta'uun kan kee bareedina sii hidhee malee guutiinsa sii hidhee malee waan sirraa hir'isee qabaa. So obboleeyyan kiyyaa ifitti hima. Nam tokkolleen umrii tantee murteessuu hin danda'u. Nam tokkolleen adeemsa kan kee
jireenya kan kee murteessuu hin danda'u. Waan ati murteessite immoo isaan irratti akka gaariitti chaabbaa si jedhama. Waan ati yoo ati hin feene namni si fedhuu dirqama hin qabu. Yoo ati hin jaalatin namni si jaalatuu dirqama hin qabu. Yoo ni fi ati nama hawwattu hin tahin nama hawwattu hin tahin namni si hawwachuuf dirqama hin qabu. Yoo ni fi ati ifitti hin amanin namni sitti amanuudhaaf dirqama hin qabu. Nama ifitti amanee namni itti amana. Naamani bakka dalagaatitti ati yoo ni fi ifitti amantee kana goonuu jettee ati ifitti amanamummaan tantee bareedduu taate namni si daleessisu sun yookaan namni ati daleeduu sun ifitti amanamummaa ati ifiif kan itti san isaanillee chaabbarra siidhaan. Jiru addunyaa tana rifleekshina waan ati yaaddeeti rifleekshina waan ati ifitti himteeti malee yoo ati shakkitu taate namni hundinuu si shakka. Maaliif atuu if shakkaa jirta? Namni si ol si jaalatu ni jira, namni si ol si yaadu ni jira, namni si ol si nahuu fi namni si ol si jiraatu jiru addunyaa kanarra hin jiru obboleettii xiyya qaali. So dalagaan ati daleedu eenyummaa tantee murteessitu yoo ni fi mana namaa lafa haxaawaa jiraatte don't worry about that. Sun eenyummaa tanteeti walitti waan akka hidhaan qabdu sun dalagaateeti malee sii miti. Dalagaa feete dalagi. Lafa haxooyita sun dalagaateeti malee eenyummaa teetii miti. Eenyummaa tantee kana jettee kompormaayis ittiin godhin. Bakki ati arra jirtu dalagaan ati arra daleedu bakka ati boru dheeyitu si murteessitu. En ogummaa hundaa'u ogummaa fi namummaa gargar baasa. Ogummaan waan jiruu jireenyaaf jiruu tantee san jiraachuudhaaf dalagu jirtu malee eenyummaa uumama rabbiin sii kenne san ana su'aad tahuu xiyya namni naan kennu namni narraan haqu ani nama rabbiin kabajee bu'aan bareedduu fi bikka bareedduudhaaf uumean. Dalagaan nan dalagu immoo nyaatuu fi dalagaa san dalaga. So dalagaan sun eenyummaati illee naan idaatu osoo bakka guddoo fedhee jiraadde sunillee eenyummaati nyaamiti guys. Eenyummaan tantee jechuun dhuguunii fi bakka guddoo jiraatte boontee dhuguunii fi dalagaan tantee bakka hin taane no way ati sanumaa bara. Ta bakka xiqqoo daleedessuma ta bakka guddoo daleedessuma yoo ati ifitti amanamummaa kan keessatti irra daleedee boru bakka guddoo gahuu dandeessa. Yoo ni fi sodaa dhiiste ati bakka guddoo gahuu dandeessa. Eenyu sodaatta? Sodaa maaliin bakka buusuu qabna? Beekumsaan bakka buusuu qabna. Sodaa jechuun ifitti amanamummaa dhabuurraa himitiire. Ifitti amanamummaa dhabuun sun eessaa dhufe? Beekumsa dhabuurraa dhufe. Waan daleeduu irratti, bakka jirtu irratti, naannoo jirtu sanitti, waan gootu san irratti muuxannoo gahaa harkachuudhaaf ifi kan kee jaari. Ifirra dalagi. Jecha namaa akka sirra dalagu hin godhin hin hayyaminiif. Jechoonni namaa summiidha. Yoon ifirra deddeebitee ifitti himtefaa summii daraniiti. Innis yeroo takka siin jee taati ifitti yeroo immoo dhibba deebitee ifitti himte santu si geesse obbolettiti. So namni tokkolleen sirratti dhiibbaa uumuu hin danda'u yoo ati hayyamteef malee. Saniifuu obboleeyyan kiyya kan shamarranii akkasumatti obboleeyyan kiyya kan dhiiraa obboleettii tantee yogguun fi waa jettuu waan jettuun san akka gaariitti yaadii jee osoo hin jenneen duratti. Haadha warra keetii osoo ni fi waa hin jenneen hin duratti yeroo hedduu ilaali. Maaliif jechi ati jettuun suni ni cabsata. Gobolaa isii irraa cabsata. Abjuu isii irraa cabsata. Hamilee isii irraa cabsata. Milkii isii irraa cabsata. Eenyummaa isiin ifii qabdu irraa cabsata. Atilleen karaa isiin deemtu sanirratti obboleettii tanteetiif hamilee tahi. Waahila tanteeta dalagaatiif hamilee tahi. Akkasumatti haadha warraa teetiifis hamilee tahi. Shamarran naannoo kan kee keessa jiru sababa kan keetitti akka isaan abdiin kutanne make sure. Ati immoo obboleeyyan kiyya kan shamarranii alarraa waa ol galchitanii sammuu teessan keessatti waa hedduu impoortii gootanii sammuu ta'e jeetee waan ati fi hin kennin alarraa hin eegin. Waan ati hin nyaatin qaamni kan kee hin baasu. Waan ati sammuu tanteetitti himte sammuun tantee baasti. Saniifuu nam tokkolleen kan fakkeenya kan kee yookaan dandeettii tantee adeemsa kan kee guddina kan kee milkii kan kee murteessuu danda'u hin jiru abbummaadhaan abbaan fedhe ati akkasii godhuu hin danda'u yoo ati ifitti himteen alatti waan ati ifitti himte immoo namuu siif kenna. Saniifuu please har'arraa jalqabdee naaduraa tantee ittiin if laaltu naaduraa ittiin shamarran laaltu shamarran dadhaboodha jettanii yoo yaaddan taate shamarran dadhaboo miti. Shamarran jajjaboo hedduu qabna deemaa ati seenaa qoradhaa. Saniifuu jajjabina atiif hin kenninee fi hamilee ati jabaaddu su'aad jabduudhaati fi bakka ati hin jeenitti nam tokkolleen jabeenya kan kee ragaa siif hin ba'u. Saniifuu hamilee fi kenni if jabeessi yoo dadhabdesi haara galfadhuuti hafuura dheeraa tokko baafadhu. Deenitti fufi. Karaan dheeraadha. Imalli kan kee dheeraadha. Ati jabduudha.
ati haadha jabduudha, ati obboleettii jabduudha, ati intala jabduudha, ati haadha warraa jabduudha.